Bishaan Gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan Gubate. Caaltuun yeroo umriin isii 15 fi 16 geessu dardarri gandaa akka adurree sombaa garteetti mooraa isaaniitti wal gahaa ture. Waan obboleessa isee bira dhaqu fakkaatee hundi jimaa qabatee mooraa abbaa isiitti ol yaa'a. Haruma isii ittiin dubbisu argachuuf hundi tooftaa garagaraa uummata. Hogguu ergamtee waa fiddee dhuftu hundi waan isiin fidde osoo hin taane isii ilaala. Yeroo baatee galtuu yeroo seentee baatu hunda karaa irratti dubbisuuf tattaaffii hedduutu godhama. Kaan sodaachisuuf yaala. Gariin sossobuu fedha. Tokko tokko si jaaladhe jee booya. Dardara qofa osoo hin taane kan ilma qabu ilma isaatiif gaafata. Kan abbaa isiitiin walitti dhiyaatu isa amansiifachuuf tattaafata. Isin garuu waan akkanaatiif gurran qabdu. Dardarran mana isaaniitti walitti qabaman hundi jireenyaarraa qofa akka yaadan ni beeyti. Gammachuu yeroo malee karoora baruu akka hin qabne ni galaaf. Gariin bultii ijaaree waggaa tokko osoo hin turin warra diige. Miira yerootiin masakamuu malee jaalala fuulduraa namni yaadu akka hin jirre bareechitee beeyti. Kanaafuu afaan mi'eeffatanii itti haasa'uu isaaniitiif gurra osoo hin kennin hayyuu isii irratti cichitee kana hunda keessa dabarte. Diploomaadhaan eebbifamtee barsiistuu afaan Oromoo taate. Hojii barsiisummaa jalqabuun isii yeroo Milkiin kutaa 7 baratu. Yeruma san kutaa 7 fi 8 afaan Oromoo barsiisaa ganna yuunivarsiitii Haramaayatti digirii barachuu eegalte. Caaltuun yeroo san barattoota dura dhaabbattee hogguu barsiistu ija laafti. Barataan waan biraatiifis yaadu jiraachuu baatus barsiisota yeroo san turan keessaa umriidhaan xiqqoo ta'uu isii wajjin muuxannoo dhabuun isii qaanfattuu isii godhe. Uumaan ogummaa isaa isii irratti dhangalaasee jira. Konkonni isii kan sarara isaa qabatee gad dhangala'u miidhagina isii ifa baase. Hidhiin isii lallaaftuun haphiin lamaan wal qarqabdee teessu dhungatamuu qofaaf malee hojii biraa waan qabduun fakkaattu. Dheerinni mormaa fi guntunni qomaa bareedina mataa isaanii qabu. Qaamaan furdoo taatus qal'inni mudhii isii dirree bahee taa'a. Caaltuun akkuma shamarran akka isii faashina yeroo hordofuudhaaf kofoo dhiiraa kaayyatti. Kofoon warshaan dhalaadhaaf oomishu keessattuu jiinsiin baay'inaan waan hin barataminiif obboleettiin tan obboleessaa kaayyatti yookaan ammoo gabaa dhayixee tan akkasii bitatti. Hojiin shamarran jalqaban kunis gatiin kofoo dhiiraa akka ol kaatu godhee jira. Caaltuunis kofoon kaayyattuu tan dhiiraaf oomishamte taatus miidhagina isiirraa homaan hir'isne. Caaltuun rifeensa isii gama duubaatti gadhiiftee yeroo dhaabbattu bareedinni isii harkisee ifitti nama fida. Osoo hin feene waa'ee isii akka yaadan nama dirqisiisa. Namni ijji isaa barsiistuu Caaltuurra hin buune yoo jiraate nama bareedina hin beekne yookaan nama ijaan nagarre qofa. Caaltuun hojii barsiisummaa magaalaa Dirree Dhawaatti yeroo eegaltu gaafiin calanqootti isii eegaltee walumaan dhufte. Gandarraa hanga mana barumsaatti hedduun namaa qalbii jala kaaya. Barsiisuu eegaltee yeroo muraasa keessatti barsiisota keessaa kan si jaaladhe hin jiiniin lakkoofsaan xiqqaadha.
Yeroodhaaf hayyuu akkasii akka hin qabne itti himtee deebisti malee daldalaa fi hojjetaan birootis hedduutu gorora liqimsaaf. Barnoota isii itti fuftee bakka guddaa gahuuf waan yaadduuf gaaffii dhiiraatiif deebii hin qabdu. Bareedina isii kan namni maraatuuf san Milkiin yeroo sanitti arguu hin dandeenye. Yeroo isiin digirii isii xumurtee afaan Oromoo barsiisuudhaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Dirree Dhawaatti ramadamtee dhuftu arkee bareedduu ta'uu isii hubate. Hanga duraan itti dhiyaatu caalaa itti dhiyaachuu eegale. Milkiin yeroo kutaa 7 Caaltuun isa barsiistu hariiroon isaanii kutaa keessatti qofa ture. Yeroo kutaa 8 baratu guyyaa tokko waa'ee walaloo barsiistee walaloo barreessaa kottaa jetteen. Guyyaa itti aanu walaloo barreessan akka dubbisaniif tokko tokkoon baasuu eegalte. Barataan hundi akkuma dabaree isaatti bahee gariin waraqaarraa tokko tokkos dabtararraa walaloo dubbise. Milkiin dabareen isaa yeroo geessu harka duwwaa bahe. Barsiistuun sammuutti qabachuu isaa dinqisiifattee akka jalqabu ajaja dabarsite. Milkiin garuu harka qofa osoo hin taane sammuu keessaayis walaloon qabu. Walaloo barreessuuf halkan guutuu hirriba dhabus osoo milkaa'in hafe. Waraqaa ciraa buluun walaloo barreessuu akka dadhabee isaaf mirkaneessite. Walaloo osoo hin barreessin mana barumsaa deemuun barsiistuu kabajuu mufachiisu waan ta'eef waan godhu wallaale. Waraqaa cicciree walitti qabee kaayee halkan walakkaa xiyyaala bahe. Akka nama baru koonsartii muuziqaa qabutti wallee shaakalaa bule. Barattoota dura dhaabbatee birraa dhaabbarii ililliin Gooytee birraa dhaabbarii abaaboon Gooytee Dilii maaliin qabaa Rabbi kiyyaa Gooytee Dilii maaliin qabaa Rabbi kiyyaa Gooytee wajjin baduu wayyaa dhukkubsachuu manna wajjin baduu wayyaa dhukkubsachuu manna jiruu teenya lameen wajjin dabarfanna jiruu teenya lameen wajjin dabarfanna. Itti fufee Anumaa fi aatis akka wal jaalanna hirribatti sogguu wal dura dhaabbanna hirribatti sogguu wal dura dhaabbanna nulachuu bararree wal dura qubanna nulachuu bararree wal dura qubanna yaada garaa keenyaa hoggus dabarfanna yaada garaa keenyaa hoggus dabarfanna. Barataan martii gurra qofa osoo hin taane afaanis banee dhaggeeffata. Barsiistuunis homaa osoo hin dubbatin dhaggeeffatti. Yeroo inni fixu barataan cuftii wal harkaa fuudhee je'ee iyyee harki isaa hamma diimatutti waliin dhawe. Jette Caaltuun seeqaa. Wallee dhiyeessuu isaatti mormii akka hin qabne fuulli isii ni beeksisa. Walaloon hin dadhabe. Je'een hafuura liqimsaa. Wallee duraan ni shaakaltaa? Ogguun raadiyoo irraa dhagahuun wajjin ja'a malee keedatti shaakala. Amma barnoota irratti xiyyeeffachuu qabdu. Jetteen Milkiin callisee ilaale. Ammaaf qabxii siif hin qaba. Osoo isiin hin fixin ijoolleen harka dhawan. Sagalee bareedduu qabda garuu barnoota kee hin dagatiin. Barsiistuu Caaltuun Milkii sagaleen isaa bareedduu ta'uu waan amanteef wallee fi barnoota isaa wal cinaa oofuu yoo danda'e jettee yaaddee guyyaa tokko waa'ee walleetti kaaste. Ani silaa wallisuu fedha walaloo ani hin dandeenyeef. Je'ee callise. Garuu barnootaan wal cinaa oofuu ni dandeessaa? Ani maan hin danda'a. Waan hundaafuu barnoota keetitti jabaadha. Caaltuun sagalee isaa tanaan yoo wallise
aartii Oromoo keessatti waa gumaachuu danda'a jettee waan yaaddeef deeggaruu akka qabdu mataa isiitti himte. Guyyaa tokko mana isiitti yaamtee kitaaba walaloo tokko kennitee fi haala walaloon itti barreeffamtu waan tokko itti himte. Milkiin garuu kitaaba walaloo isiin kenniteef haa dubbisuu malee akkaataa walaloo itti barreessuu qabu hubannoon arganne. Guyyaa biraa Milkiin Caaltuu wajjin karaa irratti wal arge. Yeroon yeroo boqonnaati. Qormaanni kutaa 8ffaa eega fudhatamee guyyaan 2 dabree jira. Milkiin gara Harmallaa deemuuf yaada qabaatus firoonni isaa beeksisa kan kennineef. Ayyaantu waliin akkan deemne ayyaantuunis eega daldala dirree dhawaa fi finqillee dhaabdee waggaa guuttee jirti. Madda galii biraa waan hin qabneef carraan jiru finqillee irra hafuudha. Mana adde jaalanneetii bahee aanaa bira deemuuf daandii mana barnootaa afran qalloo duubaan jiruun asfaaltii irratti ol ba'e. Jaalanneen adaadota Milkiin qabu keessaa takka. Waggoota hedduudhaaf magaalaa Finfinnee jiraachaa turtee magaalaa Dirree Dhawaatti deebite. Waggoota muraasa eega magaalaa Dirree Dhawaa jiraatte booda abbaa warraa isiitiin araaramnaan magaalaa Gimbiitti galte. Milkiin karaa hoteela Saayii goruu isaatiin duratti gara mirgaa yeroo mil'atu ijji isaatii fi tan barsiistuu Caaltuu walirra buute. Dhaabbatee dubbise. Osuma nagee gaafachaa jiruu kitaaba tokko isii harkatti arge. Barreeffama afaan Amaaraa samaman juutu irratti barreeffamee jira. Siisaayin Nugusuu maqaan juus irra jira. Caaltuun ija isaa tan kitaaba laaltu agarraan Dubbistaasiif kennu jetteen. Nyaara isaa walitti butee akkan dubbisne mataa lulee ibseef fuula isaatirraa jibbansa ta'uu hubattee sirriidha jetteen. Maal baanta? Je'een. Jibbuun Sababa isaa yeroo itti himu ilaalchi isaa dogongora akka ta'e itti himtee gorsite. Sabboonummaan waan namaa jibbu osoo hin taane waan ifiitiin boonu akka ta'e itti himte. Ilmi namaa hundi Rabbi biratti wal qixa akka ta'e babal'istee ibsiteef. Milkiin yaadaa fi gorsa Caaltuu fudhatus ammaaf akka hin dubbisne itti hime. Yeroon boqonnaa waan ta'eef waan garagaraa dubbisuu akka qabu gorsa kenniteef. Kitaabni afaan Oromootis baay'een akka isii bira jiruu fi yeroo fedhetti dhufee fudhachuu akka danda'u itti himtee astaatqee meedaa bira yeroo gahan gargar ba'an. Milkiin guyyaa 2 booda kitaaba afaan Oromoo fudhachuuf mana Caaltuu dhaqe. Kitaaba hedduu walirra tuulamee taa'u gara gaggalchee eegalaalee booda kitaaba suuraa abdii hangama jalaatti humsaa buraayyuu juu filate. Milkiin suuraa abdii fudhatee dubbisuu wayita jalqabu dubbiin Harmallaa du'an geessan tasii keessa boochiitti taate. Milkiin boo'ee hifachuu dide. Jireenyi abdii amansiisaa fi gorsituu jireenya isaa fakkaatee itti mul'ate. Wanti dubbisu hundi garaa isa balleesse. Waan kitaaba dubbisaa jiru osoo hin ta'in waan jireenya san jiraachaa jiru itti fakkaate. Yeroo dubbisurraa yeroon boo'u waan irra caaltuuf kitaaba fuula 160 hin geenye dubbisee fixuudhaaf yeroo dheertuu ture. Nama guyyaa guyyaadhaan fuula haaraa dubbisoo osoo hin ta'in nama guyyaa guyyaadhaan fira awwaalu fakkaate. Milkiin kitaaba namni guyyaa 1 fi 2tti dubbisee fixu inni waxabajjii walakkaarraa hanga fulbaanaa if bira tursiise.
Bakka hin galleef irra deebi'aa, bakka galteefitti boo'ichaan dabalaa dubbisee fide. Kitaabni suuraa abdii fedhii dubbisuu waan keessatti uumeef kitaaba Caaltuu bira jiru tokko tokkoon guuree dubbisee fide. Isaa fi Caaltuunis kitaabni eega dhume booda wal arguun isaanii ni hafe.